mootummaan qabne dooktaroota isaaniitu isinirra dooktara mindallee isinirra harkata ilmaan isaanillee barnoota gaarii baratanii fi jechuudha jaartiin isaanillee jireenya gaarii jala jiraatti jechuudha waatak nuti wanni nu jijjiirama wanni nurraa irrata hin jirtu jechuudha akkuma senedosiiti seenaa taatanii haftanii jechuudha yoo namicha kana dhageeffattanii xiqqeesh takka namicha dubbii namicha kana kullaan namichi sirna waraaname abiyyiitu ganaa dubbii mariin fura jettee yoo yaadde harki kun yoo gurra kana si dhiiban irra na seena si maaliif siyaasaan harkaa facaatee jirti kanaa booda namichi duraanuu waan qawwee jala guddate qawwee amana malee waa takka marii ummataa wanni jedhamu isa keessa hin jirtu mariin inni fidu yeroon bitachuuf marii daawwit ibsaatii fi mararaa guddinaa yaadan asii biyya alaa kana ozoon itti iyyamu isaa wajji marii hanna jedhanii arreessi jirti marii mee wahuma abiyyi mariin fure naa himi mee takka wayyaanee wajjiin walgahii South Africa dhaqee wayyaanee madda diigee kaan bira galchee paartii haaraa uumsisuutti hin jiru wannummaan inni mariin fure takka hin jirtu namni keenya dammaqu qaba doktaroonni yoo namicha kana wajji mari'anna jettan wallahi billahi la tokkotti isin guuree isin fixuuta naa isin him boodarra faarsee bulaan maal isin hinja abbichuu baamala hodoolikii isin galcheeme maatirka shoo isin godheeme si mana hidhaa jiru jaartiin teeganaa saanaa qabattee mana hidha siddeemte si du'ee jiru jaartiin teeganaa deemtee qaama gurgurtee ilmaan atirraa duute tokkoon si gatu ta'a milishaa si godhe yoo amma sagaleen teessan dhagayamte akka gamtaan amma yaa'u jirtan kanatti amantii wal qooduu dhabdanii si galee amantii wal qooduu dhabdanii kutaa wal qooduu dhabdanii sabummaa wal qooduu dhabdanii si galee oromoon beeloytee dhageeffadhu oromoon quuftee amaarri beeleen jiru amaarri beelee soomalee walaayitan kan baatan sabaasab lammiin quufte hin jiru mootummaa kanarraa nam lama qofa faayidaa qabu dallaalaa fi faarsee bulaa qofa zasset ifi waraanni inni ergatee namaan gatu kunilleen irraa waa takka argachuutti jiru shurraaba yoo inni miila keessaa fudhate ajaabiran teessu waraana yaa'u bireedaa kan sigale ifi waraana waan ergamuuf inna dhibe malee irraa fayyadamaa sirna kanarraa ka fayyadamu jiru hattuu fi dallaalaa fi faarsee bulaa qofa sigale saniifu gaafiin teessan hanga deebii harkattutti wanta godhamuun qabu jechuudha amma isinitti as yaa'u jiran amma isinitti as ba'u jiran ergama qabdan isiniin jechuu ta'an ergama qabdanii ergama biyya birooti biyya san keessatti deeggaruu malee gaafii gaafachuun hin danda'amu biyya namni yaadu bulchu keessa waa gaafatta bar biyya namni osoon namni dhumu jiruu ka'ee masaraa jaaru way jijjiirama ajaa'iba Afrika irraa tokkoffa addunyaan ijaarrasiin jiru kan masaraa jalan namni wal fixu jiru kan masaraa jalan namni beelaan du'ee ciisu jiru ilillii gubbaa dhaabaa jira sigale biyya namni projektii $10 biliyoona 10 tolchu jirra yoo barbaachisaa ta'e tana hunda dhaabneeti obboleessaa fi obboleessa wal fixu kana wal ficcisiifnaa waraana irra deebisee baay'ata xiyya guutu biyya qaalichi yoo taa'e biyya kana keessa teessee gaafii tiyyannaa deebi'an if kennu qabda murannoo qabaachuu qabda tokkummaa akka sibiila jabduu qabaachuu qabda hoogganaa wal hooggantamtanii wal dhageeffachuu qabdanii
Gaafiin doktoroota gaafii daabbooti malee gaafii kursiitii miti. Namni kursii teenyarraa nuu ka'i jechaa jiru hin jiru. Ilma Oromoo biyya bulcha maarree Oromoo biyya bulcha namni waa'ee bulchiinsaa dubbachaa jiru hin jiru. Abbaan fedhe biyya haa bulchu. Barsiisonni waa'ee bulchiinsaa dubbachaa hin jiran. Sigale. Barsiisonni waa'ee kursii teetii waa'ee sirna keetii dubbachaa hin jiranii jechuudha. Sigale. Waa'ee daabboo akkami jiraannaa? Ilmaan akkami guddifannaa? Kiraa mana akkami firraa kafallaa? Kan baranneef gartee gabroomuu fi miti bilisoomuu fi kan baranneef haadha abbaa keenyarra teenye haadha abbaan keenya gartee dachii gurguranii jibicha gurguranii nu barsiisan sangaa gurguranii wadala gurguranii nu barsiisaniif. Sigale. Sigale. Haga gartee ummata keenyarra ba'aa taanu mootummaa kana gaafachuu qabnaa. Ja'aniiti gaartee gaafiin isaanii gaafii daabbooti malee gaafii kursiitii miti jechuudha. Tosaniifuu doktoroonni yoo waan kana if duuba deebitan game is over. Kanaa booda namni sagalillee isinii ta'u hin jiru. Feetan hojii dhaaba, feetan waan feetan godha. Akkuma senodoosiitiin isiniin jee qaraan keessa. Yoommoo gaafii keessan cimsitanii itti fuftan. Sigale. Qaala'insa jireenyaa beeki hafidu mindaan xiqqaachuu miti. Dhiheeysiin xiqqaattee maallaqni baay'achuudha jechuudha. Waan beekuu qabdan. Maaliif dhiheeysiin xiqqaatte? Nageenyi waan hin jirreef. Qaallichi nagaya buusuun barbaadu. Wobo wajji nagaya buusuun barbaadu. Fannoo wajji nagaya buusuun barbaadu. If keessattuu nagaya buusuun barbaadu. Keessoo paartii sattuu. Namni keessoon paartii isaa hogganaan godinaa hogganaa aanaan dhageenya. Hogganaan godinaa hogganaa naannoon dhageenya. Olola walirratti oofu. Iccitii wal jalaa baasu. Wal balaaleeffatu. Sigale. Meekkamiini gartee woboo kursii nuu qoodijuu wajji. Fannoo kursii nuu qoodijuu wajji. Wayyaanee TPLF kursii nuu qoodijuu wajji kami walii galeeti jireenya gassii buusee maallaqni Itoophiyaa akka ol ka'ee waa bitu godhamee naa himi. Hin jiru jechuudha. Bargaa fi doktoroota ta'arraa tana. Obboleeyyan kiyya dhugaan siimaa gaafii doktoroota ta'arraa tana. Wallahi billahi dhaabbanni HIV qoftiin doktoroota kana Itoophiyaa kana nyaachisee irraa baabala. Maallaqni maqaa dhaabbata HIVtiin Jarmanirraa, Awurooppaarraa, Ameerikaarraa, Austraaliyaarraa, nalraa lakkaayigaa, Kanaadarraa maallaqni argamu qoftiin doktoroota kana nyaachisee quubsaa barmindaa isaanii. Garuu waan maqaa doktoroota kanaatiin argatu inni karaa minnaanne isa qawwee bituu, bombii bituu. Bombii yoo taruma takka dhukaate ganaa achi hin jirtu bara. Amma bombii wanti tana doolaara takkittiin isi doolaara 7,000 ole. Ta durooyinii tun. Tan inni beera ijoollee fi beera timaantiin gurguruu kana darbee kana guyyaa dheeraa mana barnootaatiin gubaa oolu tun. Doolaara 7,000 tara takkatti. Nama 10 nama 3 fi 4 irra darbaa jechuudha. Sigale. Bombiin sun dhoote doolaarri humni torba bilaash ta'ee jechuudha tara takka sakandii takkatti. Sigale. Sakandii takkatti doolaarri humni torba akkas ta'a jechuudha. Haya guyyatti yoo bombii 10 darbe doolaara meeqa darba? Naannoo Amaarattis, Woborrattis, Maarrirrattis yoo darbaa ole mee doolaara meeqa darba? Sigale. Doolaarri kun silaa osoo nageenyi jiraatee dhaabbata fayyaa kana dhaabbata barumsaa kana dhaabbata gartee qonnaa kana sigale ummanni qotee bulaan bar
dachii xaa'oo qotachuu dadhabee bara. Dachii qotachuu dadhabee bara. Amma waan isaan OBN gartee